Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti mariin hawaasaa dhimmoota nageenyaa fi misooma irratti xiyyeeffatee gaggeeffame. Marii hawaasaa galma paarkii Obootti gaggeeffame kanarratti hooggansi sadarkaa magaalaa fi kutaa magaalaa Boolee abbootiin gadaa haadholiin siinqee fi qaamoleen hawaasa garaagaraa irratti hirmaataniiru. Mata duree misooma itti fufiinsa qabuu fi ijaarsa biyyaa sabdanneessummaa nageenya walootiif jedhuun waltajjiin gaggeeffameera. Barreeffama ka'umsa mariif ta'u kan dhiyeessan itti gaafatamaan siyaasaa kutaa magaalaa Boolee obbo Dabalee Haayiluu akka ibsanitti hojiileen gama hawaasummaa dinagdee siyaasaa inisheetivii fi tajaajila lamummaatiin hojjetaman olaanaa ta'uu ibsuun ijaarsa biyyaa eenyummaa duudhaalee fi dantaa biyyoolessaa itti fufsiisuu keessatti hojiin boonsaa ta'e hojjetamuu ibsan. Qormaatilee biyya keenya qoraa jiru kanneen akka finxaleessummaa, farreen nageenyaa, humna gaggeessummaa wal fakkaataa ta'uu dhabuu akka rakkootti kaasaniiru. Hirmaannaan gama hundaan taasifamaa jiru dabalaa jiraachuu akka ciminaatti ibsuun sodaa nageenyaa kenna tajaajila iddoo tokkootiin kennuu irratti alseerummaa adda addaa to'achuu irratti hojii dhabdummaa dhiibbaa miidiyaa hawaasaa ololli adda addaa darban irratti hojjechuu irratti kan hafuu fi akka hanqinaatti ibsaniiru. Carraa hojii uumuu giddu galeessa akka godhate hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti seektaroota garaa garaatiin manufaaktcharingii haa ta'u, qonna haa ta'u, tajaajila haa ta'u, hojiilee gurguddaan gama kanaan hojjetaman kan bu'aa gama siyaasa dinagdeetiin dhufan ta'uusaa sirriitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Qaamoleen hawaasaa kutaa magaalaa Boolee akka jedhanitti jijjiirama waliigalaa akka biyyaatti dhufaa jiru dinqisiifachuun kan itti fufsiisan ta'uu ibsuun magaalichatti dhimmoota kanneen akka rakkoo geejjiba taaksii, daldaltoota uummata saamaa jiran maaliif tarkaanfii irratti fudhatamuu dadhabame, rakkoo bishaanii, daandii jalqabaman dafeenuu xumuramuu qabaa, jijjiirama akka biyyaatti dhufaa jiru kana qaamolee gufachiisuuf socho'an waliin mariin taasifamuu qabaa fi biroo akka sirreeffamuuf gaafataniiru. Jijjiirama jiru kana jijjiirama gaarii hojjetamee ijaanis mul'ataa jiru kan ragaan kan rabbillee ragaa ba'u kan namnillee ragaa ba'u kan arginu kana fudhannee gama fuulduraatti akkamitti akka tarkaanfannuu fi akkamitti akka hojiin kun fuulduratti deemee jijjiiramni kana caalu dhufuu qabaa jennee marii akkanaa kana deddeebinee irra teenyee hubannoo uummanni argachuu kanarratti baay'een gammada. Abbaan jijjiiramni kun hin taaneef fumaa aspaaltichi gadhiisee deemuu danda'a yoo biyya biraa qabaate jechuudha. Aspaaltiin jijjiiramni qabate kuni haaluma qabate kanaan ispiidii isaa dabalee itti fufa malee ispiidii kanarraa duubatti hin deemu. Sababbiin isaa kan fides jijjiirama lammiidha. Jijjiiramni dhufe lafa qabatee jira. Carraan kun irra deemee dhugaan ganama baddee galgala galte akkuma jedhan dhugaa keenya Waaqayyo fi beektota hayyoota keenya qabsaa'ota keenya wajjiniin dhufee harka keenya gale. Dhugaa kana immoo tiffachuun keenya waliigallee nuyi irratti ciccinee wareegama lubbuu kaffallee eeggachuun keenya nuyi waltaanee eenyu wajjiniin gaggeessitoota keenya sadarkaan gandarraa kaasee haga aanaa haga Oromiyaa haga federaalaa waliigallee eeggachuun keenya carraa keenya tiffachuun keenya nuyi uummata Oromooti. Uummanni Oromoo carraa kana argachuu keenyaaf baga gammaddanii in jedha. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Shifarraa Abbabaa akka jedhanitti magaalaan Adaamaa magaalota akka biyyaatti jiran 150 keessaa tokkoffaa ba'uu isheetiin baga gammaddan jechuun akka magaalaa keenyatti misooma keenya itti fufsiisaa rakkoolee qabnu mariin furachaa tokkummaa keenya cimsuu qabna jedhan. Waan akka injifannootti qabanne duratti mana keessaa lakkaa turtassan amma irra jirru kan gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin hojiin gurguddoon hojjetamee jira. Haa ta'uutii hojii san daran itti cimsuudhaaf deeggarsi keessan hin barbaachisa jechuudha. Tokko waan hojjenne kanaa lakkaa'achuun nu barbaachisa jechuudha. Ammalleen hojiin akkan hojjetamnetti bilisummaan akkan dhufnetti qaamonni ilaalan hin jiru jechuudha. Diinni alaas keessas nurratti hojjetaa jira jechuudha. Isa kana sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Kan biraa jijjiirama argame kanaa fi injifannoo argame kana qabannee lakkaa'annee beeknee fuula duratti tarkaanfachiisuun barbaachisaadha jechuudha.
Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Masfin Biraanuu akka jedhanitti badhaadhinni kan hunda keenyatti kan Itoophiyaanota ta'uu ibsuun seenessi qeenxee biyya keenyaa kanaan dura ture cabiinsa hedduu akka hordofsiisee hubachiisan. Jijjiirama qabsoo wareegama hedduutti ba'e kana sabaa fi sablammoonni biyya keenyaa kunuunfachaa badhaadhina waloo waliin mirkaneessaa deemuun rakkoo fi gaafii uummata keenyaa dhageeffachuun jijjiiramoota gama hundaan dhufaa jiru kana tokkummaan taanee itti fufsiisuu qabna jedhan. Ijaaramaan cimuudha. Sabni ijaaram, sabni diinagdeedhaan siyaasaan hin ijaaram saba ta'etti fufu sirni karaa kanaan ijaaraman cimsines sirna ta'etti fufuudhaaf hin rakkisa waan ta'eef hawaasni keenya, uummanni keenya, jiraattonni kutaa magaalaa Boolee zooniidhaan, ollaadhaan, garee misoomattiin ijaaramnee, ilaalchaan qaramnee, tokkummaadhaan cimnee, irree tokko taanee, tokkoomnee yoo deemne dhimmoota hunda milkeessuu hin dandeenya kan jedhu san kaasuuf. Inni biroo diina ofirraa qolachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo kallattii kennaniin akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa uummata isaatiif halkaniif guyyaa hojjechuun rakkoo fi gaafii uummata isaa sadarkaan deebisuun ijaarsa biyyaa keessatti qooda olaanaa paartii hojjechaa jirudha jedhan. Muuxannoo gaarii gama misooma nageenya siyaasaa fi birootiin kutaa magaalonni qaban waliif qooduun hojiilee hojjetamaa jiru sadarkaa maalirra jira qormaatilee nuqunnaman akkamiin qolachuu danda'ama ijaarsa biyyaa cimsuu kan jedhu ilaaluuf waltajjii uummataa kaayyeffame gaggeeffamedha jedhan. Dhimmoota akka yaada rakkoo fi gaafitti kaastan hundaa akka galteetti fudhannee karaa qulqullina ariitii fi baay'ina qabuun uummata keenya tajaajiluun sadarkaan deebisuuf kutannoo guddaan kan hojjetamu ta'a jedhan. Gaafa Oromoon biyya tana bulche qabate hidda gadi fageeffate cime konkiriit ta'e dimokiraasiin kun dhugaadhaan lafa qabata warri murni muraasni saamuu barbaada hatuu barbaada. Kaan gadi qabdee ka ofii bichaa ol kaasuu barbaadu iddoo dhabdi. Wal kabajnee wal jaalannee waliin jiraachuun ala amantaa yaadee gosaa yaadee sabaa yaadee addunyaa biyya kana keessa jiraatuun hin danda'amu.